sabafu wabora abdida hajirat resaba Kenya fedu dinni Kenya duru dugano finiru injiran anga dugar ganu kasanu timbanu anga sobdum baddu kasanu timbanu oso dugakanu si bala oromora kansal pinawaro ya wabo pinawaro si bala oromora kansal pinawaro Shamar kafune kabajamtoota daawwattoota BBS kun qophii idilee keenya kan biyyi maalitti oolte jooda akkasumas qeerroon Oromoo ummanni Oromoo qarreen Oromoo maal godhuu qaba kan jirratti kan marannu ta'a. Dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa teenya. Aariif akkuma beekamu hooggantoonni siyaasaa Oromoo gurguddoo Shamsuddiin Xaahaa dabalatee hedduu dhagaa kunneen warreen siyaasaa Oromoo mataa gubbaa ta'anii hooggananii Guree yeroo ammaa manidhatti ukkaamsee irra taa'u jiruudha haalli qabate mee kanarraa waan dubbatu Galatoomi Shamsu qabxii tanarraa ka'uu keenya hooggantoota kana akka ijatti ilaala hooggantoonni kun maal akka ta'e immoo alagaan tolchee bareechee beeka Oromoodhaaf jirru qawwee fudhatee daggalaa mootummaadhaan lolaa jiru mootummaa kana ifaan ifatti fonqolchineeti humnaan kararraa kaafna jiru lolaan afaan qawweetiin kabiraa wajjin wal lolaa jiranitti PLF qaamolee hidhatanii wajjin wal lolaa nyaatanii dhuguun hayyama isaaniitti ta'e qaama dhiqachuun hayyama isaaniitti ta'e bakka silaa ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin maal godhuu qabanii waan kana sirritti laawdilii namni dubbachuu qaburraay wanni tahaa jiru waan hedduu gaan hidhamanii jiran karatti mirgi isaanii ala jiraachuu mana isaanii jiraachuu sarbamee jarri kun warreen karaa nagaatiin qabsoo geggeessanii mootummaa hacuucamanii dhiibbaa mirga namoomaa isaanirra jirtutti badii takkaan malee bakka ugguramanitti waan adda addaa godhuudhaaf waan isaan yaadan isaantu beekaa halkan sa'a malee wanni haalaan nama ajaa'ibu guyyaa 18 kana keessa humni tikaa militariidhaan wajjin namni sadii humna tikarraa namni Kifilee Jaamuu fi akkasumas Ingiraantii naannoo Amaaraa ture namichi kuni pirezidaantii naannoo Amaaraa ture isaa fi waayillan isaa Kifilee fi Ingiduunfaan dheqanii halkan hayyama hooggantoota mana hidhaa qaallitti jechuun eessaa kilaasii isaan itti hidhaman gaafatuu turan kanarratti ijoolleen Oromoo eeydota mana hidhaa saniiti taate warri mana hidhaa qaallitti kana keessatti hooggantoota kana eeydota tahan amma yeroo amma jechuun maaltu akka ta'u deemu beekuu qaban yeroo mootummaan kufuuf afaan boollarra jiru kanatti hooggantoota mootummaarratti tarkaanfiin gosa kanaa fudhatamuuf yaaliin geggeeffamuun ammoo Oromoo ija dhaamsu akka carraan gara aangoo dhufuudhaa haa Amaaraa ispeeshaalii warra finxaaloyyee sirna durii Amaaraa bal'atu godhuu irratti waan hojjetaa jiruuf akkasatti Oromoon gaheen isaa maali yoo jenne ummanni kun warri mootummaa jechuun nafxeenyaan yoo waan ajaa'iba sitti ta'u ummata waraana afaan qawweetiin isaan wajji soosuu danda'an ni beekan kanaafuu carraan isaan qaban maali ukkaamsanii irra taa'anii Abiyyi Ahmad maali fi hooggantoota siyaasaa Oromoo kana irra taa'aa ka jennuuf dhugaa akkuma amma dura jenne inni olaantummaa nafxeenyaa deebisuudha hojiin isaa akkuma karaa fedheenuu Oromoon aangoo inni maal barbaada karaa mariin araaran leeyoo dhufte ufiif Oromoo ta'e tadaraadaarii Oromoo ta'e marii siyaasaa sanirratti ufiif akka Oromootti hirmaachuu fedha malee dhaabni siyaasaa Oromoo hoogganaan siyaasaa Oromoo akka hirmaatu fedhinnaan qabu kan argaa jirre warra dippiloomaatota araaraaf deddeebi'anitti illee kun ifaan ifatti waan inni dubbate. Duraanis waan humna isaatii ol Oromoo irratti yakka hangana hin jabne hojjechuu jira miti Oromoon akka Oromootti maal godhuu qaba eega yeroon dabarte gartee eerroon Oromoo ummanni Oromoo biyya alaatti eega gartee aduun dhiite rakkoon takka dhufte boonyee miidiyaarraa iyyine uftumni akka feene yoo taane jijjiiramni nuti finnu hin jiru carraan nuti qabnu maali Oromoon akka Oromootti
amma yeroo miidhaan dhufuu deemtu osoo akkatti ijaan agarru teenyee laaloo osoo hin tahin hooggantoota keenya kana aarsaa barbaachisu kafalee Oromoon isaan baraaruu danda'u qaba jechuudha. Sirni kun amma hooggantoonni damee kanaan kan guutame. Isaan kana jechuun aktivistoota Amaaraa farra Oromoo ta'aniin hoogganamanii kan biyya alaa jiranii fi biyya keessa deddeebi'anii jira. Isaan kanaan caasaan Oromoo akka ammaan dura maaltu tahaa ture? Gaafa Jawaar yaaliin ajjechaa irra gahamee biyya alaa inni uummata Oromoo mariisisuuf deeme. Hacaaluu moote Jawaarii qaraal jechaa turan jechuudha. Hacaaluun du'e Jawaariin nu hafe. Kana jechuun maal jechuu? Dandeettiin isaan dandeettii ministeera daldalaati moo nafa fakkaate qaalichi tokko maqaa isaan irraan fadhee. Isu qomoo yaalle ichi agarta ragaagta manootaatti jidimjee. Kanaaf immoo amma duras agarsiisaa ture hanga yeroo maneedhaa seenutti hagam takka akka inni mootummaa kana dura dhaabbate argaa ture jechuudha. Hogganoonni keenya kun osoo bineensaan hin nyaadamne Oromoon yoo wal tahee gurmaa'ee Oromiyaa guutuu yeroo takka kaa'e humna amma dhiisii mootummaan gaafa yaadig bulchuu biraa yaate. Amma Abiyyi Ahmad isaa humna isaa fuudhee akka jirutti dirree lolaa jiru. Fincilli yoo biyya keessaa ka'e aangoon eenyu akka jirtu ni beeyna yeroo ammaa tanatti. Hoggansi gubbarraa haga jalatti jeneraalonni waraanaa Amaara jarri kun isaan warri makalaakaa kana akka fedhetti hogganee kara fedhetti oofuu danda'u jechuudha. Warri kun maal fincilli ka'ee hoggantoota siyaasaa Oromoo qaroo isaa baraaruu danda'u qofaatu isa baase jechuudha. Karaan jiru karaa tokkicha. Addeessaa ta'uu isaatii wanni kun hundi kan agarsiisu. Mee bakka amma warra dinatii takkaa'uu isaanii bira dabree namoonni kun namoota yeroo adda addaatti akka adda addaa hojjechaa turan. Namoota amma dura yakka raawwatee jaamee hidhame faatu jira. Gaafa TPLF biyya bulchitu jechuudha. Amma nama torchi goote jaamee hidhame yakka akkasiitiin hidhamee mana hidhaa keessa jiru nama akkasii sanirraa odeeffannoo yaalii tana hin geggeessin dura odeeffannoo akkasii guurrachaa turan nama kanarraa yeroo hedduu. Amma namni kifilee jaamu kuni ajeelcha farra shoror keessarratti itti gaafatamaa godhee shuume. Nama akkasiiti. Namichi kun duraan maal ture? Mootummaa keessa taa'ee nama Gimboo Sabaat deeggaruudhaan himatame Abiyyi Ahmadarra fidee insaa keessa waajjira odeeffannoo fi tika biyyoolessaa keessa aangootti kennee neqee naafaa mana hidhaa san keessatti adamsuuf takkaa'u achi baasee ajjeesuudhaaf yaalii kana geggeessumaa fi Oromiyaan badurratti xiyyeeffatu. Nama Oromoo fi Oromiyaa balleessuu karoorri isaanii ta'e warra Gimboo Sabaat. Uummata koloneelummaa duraan dhiisee siviilii ta'uu labsatee karaa biyyatti aangoo Oromoon waan kana akkamitti ilaaluu qaba? Akkanumatti dheqanii bara akkanatti yaaliin geggeeffamtee hooggantoota mana hidhaa jiran kanarratti yaaliin akkanaa geggeeffamanii galuu rafanii. Haga ammaa taatee sanii as eega taateen kun dhagaamee as ammaa bubbullee jirra guyyaa haga takka. Maaltu godhamaa jira? Wanni godhamee jira? Waa takka wanni godhamee hin jiru jechuudha. Waan qeerroof qarreef akkasumatti guutuu uummata Oromoo biyya keessa jiruuf salphatuutu jira. Yeroo tanatti amma hiriira bahaa maalillee jechuun namatti ulfaata. Mooriireetu jira. Akkaataa sanirraa laafaa fi guyyaa tokkotti ka diinagdee biyyattiidhaa daadarkaa addarra buusuu danda'u ashin milleen dhufee jabuutirraa karaa Finfinnee deemu yoo kutame yoo daandiin karaa daandileen gurguddaan karaa Finfinneedhaa deeman ifin dhiheessiin biyya keessaa bahu kanneen biyyatuma keessaa naannoo humna waraanaa isaa kana yoo hin gargaarin rakkoodha. Maaliif jennaan waraanni akka waraanatti lolaa jira lolu. Siviil hin lolu jechuu yaada qabu takkaa'uu sodaa qabu xiqqaatee xiqqaatu karaa cufuu wanni isa daangessu hin jiru. Halkan dukkanaan beeroo ni beeyti kaleessa waan godhaa turte waan nuti asirraa gorsinuu miti waan ta'eef jecha. Taaktikaa fi irra jira magaalattii Finfinnee san hafuuratti kutu. Shunkurtiin timaatim dinnichaan wantoonni ilmi namaa deeyilii ganamarraa biyya ollaatiin daangaa biyya ollaatiin seenaa hundi akka hin seenne karaan cufamuudha. Dura wanni godhamuu qabu waan akkanaati jechuudha. Sun dhugaadha.
Amma maali beektaa hogganoonni keenya kasilaawwanni takka dhufte aangootti dhiyaatanii waan sannuuf qabatan jennu maneedhaa jiran. Ammatti qabsoo karaa fincila ammatti kan nu barbaachisu shoorti tarmii nu barbaachisa yeroo kanatti maaliif jennaan nu baasoo jenne abdiin qabaachuu waan takka dhugaadha. Haa ta'u garuu edanu arra galgala waan jarri kun godhee buluun beeyu sigalee dhabaa ta'ullee tartiiba itti oofuu qaba yeroo takkaan wanni qabatamu hin jiru humna qilleensaatu yoo ta'e jechuu. Kanaafuu maalii qeerroon keenya sosso'ee bakka jiru barana ogaa hayyuun okko biyya alaa jiru kun bare garte izzii takkarra information center isaanii bakka takka ta'e bakka beekamaa jechuu miidiyaa haa ta'u nama tokko haa ta'u ka irraa ajajni itti kennamu akka yeroo Jawaar gartee karaa irraa information fudhatamu kallattii takka qabaachuu danda'u qabda yoo achi kun akkas jee kun achi akkas jee burjaajii uumama akka akkas hin taane kallattiin irraa gartee qabsoon kaayamtuuf kaamee fi hatattamaan qeerroon Oromiyaa tarkaanfii fudhachuu danda'u qaba. Tarkaanfileen sun maali? Hiriira nagaa budee maal godhu qaba? Caasaalee mootummaa diiguu danda'u qaban. Sochii mootummaan godhu ka konkolaataa ta'u ka waraanaa ta'u silaa waraanni hin jiru amma fagaattu poolisii Oromiyaatii fi milishaa jira sunuu wanti buufataalee fayyaa qofa. Buufataaleen fayyaa yeroo waraanatu bakka hin tuqamne jechuudha. Manneen barnootaa barnoonni Oromiyaa hin jiru jechuu ni dandeessa. Dhaabbatee jira. Buufataalee fayyaa kanneen bu'uura yoo akkasii kokkeera dhaabbattee ammatti jechuun shoorti tarmii istiraatejii baaftee Oromoon ammatti jara keenya hin dhaqqabin kasaaraadha. Booda fakkeenyaaf osoo nuti ittiin qophaa'in osoo nuti yaadin artistii Hacaaluu Hundeessaa nu jalaa galaafatan. Oromoon akkasii boo'ee waamee hayyamteef jiraata umrii haga jiraatu san ni kutaa jechuudha. Osoo immoo achi hin geenye ammaan tana dhaqqabuu danda'uu qabna. Kanaaf immoo gaheen hayyoota Oromoo biyya alaa jiranii bilisummaa biyyaarraa dubbatte akka uggura kaan akkamitti akka macaasaa mootummaa diigan muuxannoo yeroo dheeraa qaba. Kana isaanitti himuun hin barbaachisu. Namni biyya alaa jiru godhuuf maali? Isaan kanaafis sagalee ta'u hoggantootaafis sagalee ta'u. Sagalee teessee fi miidiyaarraa kallattii irraa haalaan Oromoo barbaachisutti. Haala yeroo kamuu caalaa yeroo diyaaspooraan Oromoo barbaachisu amma. Kana jechuun maal jechuudha? Taa'uu miti karaa dippiloomaasiitiin karaa hiriira nagaatiin yeroon itti magaalaalee Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi Ameerikaa kaabaa keessatti USA fi Kanaadaa jechuudha itti hiriira bahan gaamtu gartee sagaleen isaanii ol baatee akka mul'attu addunyaan akka gurra kennituuf kennuu godhuu danda'a diyaaspooraan amma diyaaspooraan keenya waan san godhu jiraano hin agarre gamma gahaa miti sochiin ni hin jiru waan takka dhimma eega isaa waan takka taawwanni nuti finnu hin jiru akkuma jenne kanaafuu waan san godhuu danda'u qaba. Oromoon godhuu ni danda'a akka ajaa'ibatti godhuu danda'a. Irratti hojjechuu qofa isa gaafata malee yeroon itti miidiyaarra taa'anii bu'aniif yeroon itti gartee gadda qofa lallaban itti bu'uun hin barbaachisu abadan hin ta'u sun fudhatamallee hin qabu. Maal godhuu dandeessa? Dhufee mootummaan fakkeenyaaf hooggantoota keenya kana galaafachuuf shiraxatu jiraame shira sanii bidanii amma fakkeenyaaf warri dameeti qaallitti deddeebi'ee waan kana laalu eessa mana kam bulookii kam irratti lakkoobsa mana kam keessatti akka hidhaa jiran adda baafatee yoo jechuu already adda baafatanii deeman gaafa dhufan isaan kana miidhuun salphaadha. Osoo achi boon qabsoorra teessee akkamii boocha hin ta'u bara qabsoorra taa'anii qabsoo san fakkaattu gartee faalluu miti. Kanaafuu haala saniin yoo deeman barbaachisaa na fakkaata jeeti jata. Mootummaan akkaataan itti hubataa jirtu xiqqoo adda ta'a. Fakkeenyaaf fuula fuulatti namni ka Oromoodha as optional akka gartee wanni akka Oromoo buutee maqaa Oromootiin fi yaamtutuun dhiibbaa hedduu karaa adda addaatiin uummata qabsoo uummata Oromoo kanarratti kallattiidhaan yoo qabsoo irratti hin hirmaatin bakka jiru namu sochii wal fakkaataa biyya keessa deemtu fi biyya alarraa godhamtu yoo takka hin ta'in haalaan rakkisaa. Hiriira mootummaa Itoophiyaatiif hiriira agarsiisuuf